Ejensiin galmeessa siivilii fi jiraattota magaalaa Finfinnee hojjettoota raawwii olaanaa galmeessaniif badhaasaa fi beekamtii kennuun akkasumas sagantaa uffata dambii hojjettootaa beeksisuu marsaa lammaffaa yaadannoo injifannoo Aduwaatti geggeesseera. Hojiiwwan riifoormii ejensichaa keessatti raawwatamaa jiran tattaaffii magaalaa Finfinnee Smart City taasisuuf hojjetamaa jiru kan saffisiisu ta'u sadarkaa kantiibaa itti aanaatti hojii geggeessaan mana qopheessaa magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seetaa saganticha irratti himaniiru. እያንዳንዳችን በየቤታችን ሆነን ይህን አገልግሎት tokkoon jiraattota magaalaa Finfinnee mana isaanii ta'uun tajaajila ejensichi kennu argachuu akka danda'anii fi tattaaffii eegalamee jira. Tajaajila ejensichaan kennamu jiruu fi jireenya jiraattota magaalattii waliin hariiroo cimaa waan qabuu fi biiroolee magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila kennan ejensicha waliin gama teknooloojiitii hidhata akka qabaatanii fi hojii guddaan hojjetamaa jira. Tattaaffii magaalaa Finfinnee Smart City taasisuuf hojjetamaa jiruu fi ejensichi akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Kanaaf hojjettoonni ejensichaa hundi tattaaffii Finfinnee Smart City taasisuuf itti jirru kanaa fi utubaa teetanii jiraattotaa fi tajaajila si'ataa akka kennitan amaanaa jedha. Waggoota 81 oliif magaalaa Finfinnee keessatti jiraattotaaf tajaajila kennaa tureen walqabatee yeroo garaa garaatti ejensicha irratti komiiwwan hedduun ka'aa turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee waggoota muraasaan asitti hojiiwwan riifoormii geggeeffamaniin ejensichi tajaajila fooyya'aa fi si'ataa jiraattotaaf kennaa jiraachuu Daayirekteerri olaanaan ejensii galmeessa siivilii fi jiraattota magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo dubbataniiru. 81 ዓመታትን ያስቆጠረው ይህ ተቋም dhaabbanni kun waggoota 81 oliif tajaajila kennaa tureen hanqinoota garaa garaatiin maqaan dhaamaa akka ture beekamaadha. Itti quufinsa maamilaan hanqinni haa jiraatu malee tajaajilli ejensichi jiraattotaaf kennaa jiru kan akka daayyootti ilaalamu miti. Waggoota lamaan asitti ejensichi riifoormii gaggeessaa jiruun itti fayyadama teekinooloojii dabalatee hojiiwwan hedduun raawwatamaniiru. Kan bara kanaa ammoo kan adda isa taasisu riifoormiin eegalame bara kanaa guutummaan guututti waan xumuramuu fi carraa kanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee kabajamoo Aadde Daanicha Beebee fi kaabinee isaanii deeggarsa nuuf taasisaa jiraniif galateeffachuun barbaada. Riifoormiin ejensicha keessatti eegalame bara kana guutummaan guutuutti akka raawwatamu kan himan obbo Yoonaas hojjettoota raawwii gaarii qabaniif beekamtii kennuun keenya kanneen hafan hamileedhaan tajaajila si'ataa jiraattotaaf akka kennan yaadameetii jedhaniiru. እጅግ በጣም የከበረ ስራ የሚሰሩ ብቁ hojii kabajamaa kan hojjettan dandeettii fi muuxannoo gaarii qabaniin jiraattotni kan galateeffatan hojjettoota waan qabnuuf guyyaa har'aa marsaa lammaffaadhaaf badhaasa fi beekamtii kennineefii jirra. Akkuma bara darbee bara kanas uffata dambii haaraa beeksifneerra. Kaayyoon isaas tajaajila ejensichi kennu fooyya'aa fi si'ataa taasisuuf ni gargaara jennee waan itti amannee fi hojjettootni haftanis badhaasa fi beekamtii kenname kanarraa barattanii hojii keessan si'oominaan akka hojjettan amaanan jedha. Hojjettoonni ejensichaa badhaasaa fi beekamtiin kennameefis beekamtiin argannee hojiitti aanuuf nu qopheessaa jedhanii hojjettoota hafaniifis hamilee ta'a jedhaniiru. Hojjettootaaf kaka'umsa gaarii uumaa kana ilaalanii warri hafanillee haaluma kanaan uummata isaanii akka tajaajilaniif kaka'umsa ta'aafii jedheen yaadan. Asiin dura manni keenya baay'ee booyaa tureeyyuu tajaajila kana argachuuf amma garuu mootummaanillee uummanninillee nu argaa jira. Irra caala amma immoo irra caala kana amma irra jiru irra caala akka tajaajilu nu gargaara jechuudha. ለሲቪል ምዝገባ ህብረተሰቡ የሚሰጠው ilaalchi jiraattonni tajaajila ejensichi kennu irratti qaban jijjiirameera. Kanaaf nutis jabaannee hojjechuu qabna. Badhaasni naaf kenname jiraattotaaf dursa kennee tajaajila si'ataa akkan kennuuf na kakaasa. Hojii koo fuula duraafis amaanaa cimaadha. Marsaa lammaffaaf sagantaan uffata dambii hojjettootaa beeksisuu kun kan geggeeffameef hojjettoonni miira abbummaan tajaajila akka kennanii fi ejensichi tajaajila kennuun akkuma daandii qilleensaa Itoophiyaa maqaa gaarii akka qabaatuuf yaadameetii kan jedhan Injiinar Wandimuu Seetaa bulchiinsi magaalaa Finfinnees riifoormii ejensichi geggeessu hundaa itti fufiinsaan akka deeggaruu himan. አሁን ዛሬ ደግሞ በዚህ መድረክ ላይ አዲሱን ዩኒፎርም የማልበስ ፕሮግራም አስጀምረናል። adda waltajjii kanarratti uffata dambii haaraa beeksisuu eegalleerra. Sagantaan kun uffata jijjiiruu qofaa miti ogummaa keenya kabajnee jiraattotaa fi tajaajila si'ataa fi fooyya'aa akka laannuu fi yaadameeti. Uffata dambii hojjettoota humna qilleensa Itoophiyaa yeroo dhagginu itti boonna. Daa'imman akka isaanii ta'uu fedhu akkasumallee hojjettoonni ejensichaa hojii hojjetanii nama hawwata. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojii riifoormii ejensichi raawwatu hundaa ni deeggara.